Tole hordoftoota daawwattoota keenya amma kan argamnu godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti keessummaa keenya pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa bukkeetti argamna. Akkuma beekamu akka waadaa galanii turanii nama qamadii hektaara 10 fi isaa ol oomishe bukkeetti argamee nan daawwadha nan jajjabeessa jedhaniitiin jiru. Akkuma beekamu immoo kunoo qamadiin haala ajaa'ibsiisaatiin oomishameetu jira. Obbo Shimallis Abdiisaa maal jedhu? Jaallee keenya hundumaaf galatooma siin jedha. Akkuma tamuuf yaalametti bara 2015 kana keessa karoora guddaa akka naannoo Oromiyaatti karoorsinee jirra. Obbo Kuchaanee jedhamu keessatti argamu keenyaan qamadiin isaanii baay'ee akka godina Wallagga Bahaatti baay'ee namatti tola. Iddoo tokko deemnee daawwannee turre dhukkubni garaa waan ta'ee balleesseef garuu Obbo Kuchaaneen tattaaffii guddaa godhanii qamadiin isaanii baay'ee waan nutti miidhageef miidiyaa keenyaan bakka kanatti qaama waraanaa hidhannee akkaataa kanatti bakka kanatti argamnee jirra. Obbo Kuchaaneen garuu qamadii isaan qotan baay'ee waan namatti toluudhaa fi kunoo Finfinneerraa kaanee guyyaadhaa kana bakka kanatti argamnee jirra. Obbo Kuchaanee irraa fakkeenya kana fudhatanii namni kamiyyuu qamadii balbala isaa manduuba isaa durduuba isaa akka inni qotu Oromiyaa maraaf hin arrabsa. Qamadii facaasuun keenya ittuma fufa. Caallaa gashachuun keenya immoo ittuma fufa. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Yaada qabu kanuma. Mucaa galatuma.